Oromiyaa Vision irraa oduu yeroo kana qabannee dhahannee jirra akkam jirtan hangafoota oduu dursuun jalqabna. Qondaalli poolisii hidhattootaan ajjeefame. Hidhattoonni qondaala poolisii ajjeesan biyya ollaarraa daangaa Itoophiyaa kan qaxxaamuran ta'uuti. Ajjeechaan qondaala poolisii kun dheekkama guddaa kaasaa jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin harka kennatanii galan ajjeefamaa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoonni miidhaa geessaa jiru jechuudhaan ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti baaseen eereetti jira. Qaamoleen kun murna ergama shaabiyaa wayyaanee fi diinota biraarraa fudhatanii jiru. Biiroon barnootaa Tigraay bara barnootaa kana yeroo qabameef dursee xumuruuf ta'uu beeksise. Naannichi rakkoo mudateef mootummaa federaalaa himate. Bulchiinsi TPLF hanqina boba'aatii fi baajetaatiin manneen barumsaa hunda cufuuf akka deemu himus tarii yeroo gabaabduu keessatti lola jalqabuuf qophaa'aa jira ja'amaati jira. Itoophiyaan jeequmsa yaaddeessa Iraan waliin wal qabatuu fi muddama xurree galaana Hormuz ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennite. Odeeffannoo alaatiin karoorri dhokataan Ameerikaa fi Israa'el lola sardaa Iraan irratti bananiif ifatee kanneen jaan matootiidhaatii bal'inatti achi dabran. Qondaalli poolisii hidhattootaan ajjeefame. Hidhattoonni qondaala poolisii ajjeesan biyya ollaarraa daangaa Itoophiyaa kan qaxxaamuran ta'uuti himame. Ajjeechaa qondaala poolisii kun dheekkama guddaa kaaseeti jira. Qondaalli poolisii Dirreedhaa Inspektar Johaar Ibrahim Sayyid hidhattootaan ajjeefamu maddeen gabaasan. Magaalaa Dirreedhaatti ajajaa buufata poolisii Laga Harree Inspektar Johaar Ibrahim kan ajjeefame hidhattoota Jabuutiirraa daangaa qaxxaamuranii kontiroobaandii daddabarsaniin ta'uu maddeen ifoomsaniiti jiran. Du'a qondaala poolisii kana kan amane poolisiin Dirreedhaa toora Facebook isaarratti balaa tasaatiin du'e jechuudhaan irra dibaadhaan bira dabre. Inspektar Johaar Ibrahim Sayyid abbaa isaa obbo Ibrahim Sayyidii fi haadha isaa aadde Luulaa Hassan irraa bara 1976tti magaalaa Dirreedhaa naannawa maqaan addaa ganda qoree jedhamutti dhalate. Barnoota isaa sadarkaa jalqabaatii fi lammaffaa achuma magaalaa Dirreedhawaatti barateeti jira. Bara 1998 irraa jalqabuudhaan miseensa poolisii Dirreedhawaa ta'uudhaan uummata tajaajilaa ture. Leenjii poolisii Sandaafaa fi Kolfeetti kan fudhate Inspektar Johaar qajeelcha waliigala poolisii Dirreedhawaa dabalatee buufata adda addaa keessatti miseensummaarraa hanga hooggansaatti tajaajilaati ture. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa qaama hin beekamneen ajjeefamutti aansee Dirreedhawaatti dheekkama guddaa kaase. Osoo dhugaan shamarree lakkuu garaa jiru waliin ajjeefamteen Azaad hin bayinitti shiftoonni magaalaa Dirreedhawaa walakkaatti lubbuu sabboontota danuu galaafachaa jiraachuun isaa dheekkama guddaa kaasaati jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin harka kennatanii galan ajjeefamaa jiraachuun himame. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoonni miidhaa geessisaa jiru jechuudhaan ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti baaseen eereeti jira. Qaamoleen kun murna ergama shaabiyaa wayyaanee fi diinota biraarraa ajaja fudhatan jechuun kan himate mootummaan filannoon jiru olaantummaa seeraa kabachisiisuu qofa jedhe. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baase kanaan hidhattoonni waamicha nagaa didanii hafan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan karaa nagaatiin galan irratti xiyyeeffachuudhaan miidhaawwan garaagaraa isaan irraan dhaqqabsiisaa jiraachuu hime. Biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa ibsa baaseen haalli nageenya naannichaa fooyya'us ammas rakkoowwan jiraachuu ibse hidhattoonni miidhaa geessisaa jiru jechuudhaan ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaarratti baaseen eereeti jira. Komishinar Araarsaa Mardaasaa hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa ibsa isaaniitiin hidhattoonni shanee jechuudhaan ibsan ofii nageenya jibburra dabre warreen nageenya filatanii ummatatti deebi'an adamsanii ajjeesu maatii jalaa ugguru ajjeesuu fi mana isaanii gubuun hojii idilee isaanii ta'eera jedhan. Qaamoleen keessaa fi alaan nageenya naannichaa booreessuudhaaf qindaa'anii itti fufanii jiran kan jaa'ee ibsichi. Kanaafis mootummaan karaa lamaan furmaata fiduuf hojjetaati jira. Karaan jalqabaa waamicha karaa jaarsolee biyyaa fi abbootii gadaa akka hidhattoonni nagaan galan taasisu, warra waamicha dide immoo qaamolee nageenya mootummaa akka tarkaanfii malu irratti fudhatu ta'aa jira jedhe ibsi kun.
warreen waamicha nagaa fudhachuu didanis yakkoota akka ummata dararu qonnaan bulaa saamuu ugguruun maallaqa fudhachuu fi abbootii qabeenyaa doorsisuun saamuu irratti bobba'anii akka jiranis koomishinar Araarsaan dabaluun himaniiru jechuudhaan Addis Standardiitu gabaase. Biiroon barnootaa Tigraay bara barnootaa yeroo qabameef dursee xumuruudhaaf ta'uu beeksise. Naannichi rakkoo mudateef mootummaa federaalaa himate. Bulchiinsi TPLF hanqina boba'aatii fi baajetaatiin manneen barumsaa hunda cufuuf akka deemu himus tarii yeroo gabaabaa keessatti lola jalqabuuf qophaa'aa jira jedhan xiinxaltoonni. Biiroon barnootaa Tigraay ibsa baaseen barnoonni bara 2018 rakkoo boba'aa dhabuu kaffaltii mindaa barsiisotaa dadhabuu fi bu'uura barnootaa barbadaa'uutiin waliin wal qabatee yeroo karoorfameerraa ji'a tokko dursuudhaan xumuruu akka barbaadu hime. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa Tigraay Dr. Kiroos Guush mootummaan federaalaa rakkoo boba'aa fi baajata naannichaa irraa waan dhaabeef mindaa barsiisotaa yeroo isaa fi sirnaan kafaluu hin danda'amne jedhan. Dr. Kiroos itti dabaluudhaan mindaan yeroo dheeraa hin kafalamin sababa boba'aan dhabamuu walitti dabalame rakkoo uumameen barsiistonni guyyaa tokkotti qarshii 100 ol geejjibaaf baasuudhaaf dirqamaa jiran. Akkasumas boba'aan dhabamuu isaatiin maatiiwwan ijoollee isaanii gara mana barnootaa geessuudhaaf rakkachaa jiraachuu ibsaniiti jiran. Waraanni Tigraayitti gaggeeffameen bu'uuraaleen barnootaa diigamuu kan ibsan Dr. Kiroos barattoonni hedduun yeroo ammaa iddoo qubsuma yeroo ta'anii barnoota isaanii hordofaa jiru jedhe. Kanaanis roobni yeroo dhufutti barnoota itti fufsiisuun waan hin danda'amneef bara barnootichaa gabaabsuuf dirqamne jedhan. Barni barnootaa 2018 kan waxabajjii 30 bara 2018 xumuramuuf karoorfame amma garuu caamsaa 30 bara 2018 kan xumuramu ta'uu himaniiti jiran. Kanaan wal qabatee erga Dr. Debretsion gara pirezidaantii naannoo Tigraayitti dhufaniin booda humni TPLF qophii waraanaa godhaa jiraachuun himameeti jira. Adeemsi bara barnootaa gabaabsuu kunis lola jalqabuuf yaadaniif karaa tolfachuuf akka ta'e himamaati jira. Itoophiyaan jeequmsi yaaddeessaa Iraan waliin wal qabatuu fi muddamni xurree galaana Hormuuz ilaalchisuudhaan akeekkachiisa kennite. Wal waraansi giddugala bahaa oomishtummaa qonnaa fi jireenya hawaasa baadiyyaa balaarra buusaa jira jette Itoophiyaan. Londanitti konferensii walooma addunyaa irratti kan haasa'u taasisan ministeerri maallaqa Itoophiyaa Ahmad Shidee akka dubbatanitti gatiin boba'aa dabaluu fi rakkoon dhiyeessii xaa'oo yeroo facaasatti oomisha qonnaarra dhiibbaa guddaa uumaati jira jedhan. Rakkoon Iraanii fi gufuun xurree galaana Hormuuz naannawa san jiru gabaa boba'aa fi xaa'oo addunyaa irratti dhiibbaa uumaati jira jedhan Ahmad Shidee. Gufuun kun baasii geejjibaa, jallisii qonnaa, meeshaalee qonnaa ammayyeessuu, oomisha qonnaa industiriitti jijjiiruu fi gatiin nyaataa akka dabalu ibsuudhaan madaala daldala Itoophiyaa irrattis dhiibbaa dabalaa jiraachuu akeekkachiisaniiti jiru. Imbaasiin Itoophiyaa Londanitti argamu Ahmad Shidee waabeeffachuudhaan akka gabaasetti xaa'oon dhabamuu fi dhiyeessiin isaa daandii galaanaa jeequmsaan wal qabateen turuun isaa baasiin inshuraansii dabaluu fi gabaa addunyaa irratti wabiin dhabamuun oomishtummaa qonnaa fi jireenya hawaasa baadiyyaa irratti balaa guddaa dhaqqabsiisaa jira. Xaa'oon xiqqaachuu fi baasiin qonnaa dabaluun oomishtummaa qonnaa gad buusu jireenya hawaasa baadiyyaa dadhabsiisuu fi hanqina wabii nyaataa caalatti hammeessuu danda'a. Keessattuu biyyoota kanaan dura jiddugalummaa qilleensaa liqii garmalee daballii gatii qaala'insaa fi rakkoo namoomaa keessa jiran irratti dhiibbaan isaa guddaadha jedhan Ahmad Shidee. Ibsi kun kan ifoome Itoophiyaan hanqina dhiyeessii boba'aa biyya keessaa fi baasii annisaa dabaluu kan muddama giddugaleessa bahaa waliin wal qabatuun qoramaa ho'ite jirtutti. Itoophiyaan boba'aa alaa galchitu irratti garmalee kan hirkattu yoo ta'u dhiyeenya kanattis gufuun dhiyeessii boba'aa ishii mudatee jira. Kunis daandiin galaana diimaa gargar cituu fi dhiyeessiin Kwaataarraa dhufe xiqqaachuu isaatiin wal qabata. Waliigalteen yeroof dhiyeessitoota addunyaa waliin taasifame boba'aan akka argamu gargaarus baasii olaanaadhaan ta'eeti jira. Ebla 29 Ahmad Shidee Itoophiyaan dhiyeessii naaftaa guutuu waraanaan dura ture akka deebistuu beeksisee ture. Haa ta'u malee guutuu biyyattiitti yeroo ammaa hanqinni boba'aa kan hammaate yoo ta'u baha biyyattiitti rakkinichi Hormuuz qofa osoo hin ta'in daldala hannaa naanno'icha jiru waliin kan wal qabatu ta'uu jiraattonni addeeffatanii dubbatu.
oduu maddeen alaarraa argannetti achi ceena. Karoorri dhokataan Ameerikaa fi Israa'el lola sardaa Iraan irratti bananiif ifate. Waashingitanii fi Teel Aviv qondaala Iraan kan duraanii barcuma Teheraan irratti ol baasuudhaaf yaaddoo qabaachaa turuutu himame. Dhimmi qondaala Iraan kan duraanii ajjeefamuu fi hafuun isaa shakkii uume itti fufeeti jira. Gaazexaan Ameerikaa New York Times akka gabaasetti yeroo Ameerikaa fi Israa'el weerara jalqabaa Iraan irratti raawwatanitti kaayyoon isaanii pirezidaantii Iraan duraanii Mohammad Ahmadinejad hidhaadhaa biyya jalaa baasuu fi jijjiirama mootummaa fiduudhaaf ture. Gaazexaan kun akka ibsetti weerara jalqabaa Israa'el hordofee hooggantoonni mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan hedduun erga ajjeefamaniin booda pirezidaant Doonaald Tiraamp biyya keessatti namni tokko irra caalaa wayyaadha jechuun hooggansa biyyattii jijjiiruudhaaf yaada isaanii ifatti ibsuun isaanii ni yaadatama. Kunis Ameerikaa fi Israa'el gara waraanaatti galuu isaanii kaayyoo ifaa fi hin eeggamne qabatanii ta'uu isaa ifatti kan mirkaneesse kan jedhe New York Times. Kaayyoon isaanii nama dirratti Ameerikaa fi Israa'el abaaruudhaan beekamu Mohammad Ahmadinejad gama barcuma Iraan fiduudhaaf ture jechuun addeesse. New York Times akka ibsutti yaadni hin eeggamne kun kan dhufe Israa'el irraa yoo ta'u erga pirezidaant Doonaald Tiraampiif ibsameen booda gama hojiitti seenamuus hin milkooyne. Erga waraanni marsaa dabree kun jalqabameen booda pirezidaantii Iraan duraanii kan hidhaadhaa biyya jalaa baasuu irratti xiyyeeffatame mana isaanii irratti haleellaan raawwatamutti aansee Israa'el Ahmadinejad ajjeefame jettus xiqqoo ture lubbuun jiraachuun isaa gabaasame. Ji'oota sadeen dabran keessatti Mohammad Ahmadinejad haleellaa san irratti miidhamuu isaanii fi haala isaan keessa jiran irratti odeeffannoon ifaa hin kennamne. Akkasumas inninis ba'ee hin mul'anne. Hordoftoota Oromiyaa Viijin oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatti. Nagaan nuuf tura.